السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمتوتا في هردفتوتا جارتمتوتا كينيا. إيجا سجنتان تينتلا كينيا كان كورولوس أورهان كوتا سدفا في أفرفا دا جلقبيت جرا يوكان كوتا لما فاي تشورا أكس علامتي كوتا لما فاي تشورا أكا كينيا تأمو كوتا سدفا في أفرفا كينيا جوجا الرا جلقبيت جرا. إيجا سجنتا كينيا كان جوجا الرا خيستي وانتوني نتي إلى لو عثمان به أورهان به أنجو الرابوسيت جرا. كان بودا أججا مقالة بورساتي متي تشورا إني كان أفو إنيوتو أججا مقالة سناتي فيلما كان كانت انتلا كينيا فيديو كيستي دبنوتا كان ما والقبتي أورهان بي من عثمان بيتي سيفي بافتشودان غير من سنة ديمتي جرا كان فيني آري كان راكن كيف عثمان بي رتي دولوني بربادا أكسو كانوا ما والقبتي منقول هاروان تقولين رفيتي جرا منقول كنو همنا أكم كبا كان دبنوتا فيديو الرا كيستي أكسو موايت انتلا كوتا صدفا في أفرفا يوكان أكا فيديو قوتوتي كوتا لما فالي فيديو الرا كيستي كان بل افني دبنوتا كان فيديو كينيا هاجر أمتي أكا داوتن أسمان سنغافلنا warroonni chaanala Ororikar dibbakeedha faaroo taatan chaanala keenya subscribe godhachuudha mallattoo notification kana yookaan bilbilaa kana tuquudhaan ol irra kaa'adha akkasuma viidiyoo keenya kana like godhuudhaan jalqabaa isiniin jenna warroonni kanaan dura hin beekne viidiyoo keenya kana nuufillee akka bu'aa qabaatutti dachaaniiti irra kabajamtootaa fi hordoftoota keenya egaa xiinxalli keenya kan guyyaa har'aa jalqabneeti jirra kunoo akkuma jalqabii isiniin jenne yaadachiisumaaf warroonni like hin godhin viidiyoo kana like godhaadha akkasuma waan gaafii isinitti ta'e marayyuu koomentii jalatti nu barreessuu ni dandeessanii akkasuma viidiyoo VPN banaatiin daawwadhaadha kanaaf xiinxala keenya ni jalqabna egaa akkuma beektan kutaan jalqaba kurulus Orhaan yookaan hundeeffamu Orhaan kan bara haaroo kana Orhaan irratti xiyyeeffatee eeruudhaan gadhiifameeti jira waa'ee kutaa jalqabaa yoo dubbanne kutaa gaarii ture akka kutaa baniinsaa hin turre garuu akka waliigalatti akkuma kutaaleen gaariin deemanitti kutaa gaarii ture innilleen baay'ee bareedaa ture kutaan jalqabaa kun jechuudha wanti addaa isa keessatti hubanne kufaatii Orhaan Bey ture amma tarii isin Orhaan Bey maaliif kufee jettanii yookaan maaliif mo'amee jettanii maaltu gaarii isa taasise jettanii yaaduu dandeessu maaliif jennaan baay'ee gaariidha sababni isaa Orhaan Bey jalqabarraa kaasee akka milkaa'inatti yoo agarsiifame booda maaltu agarsiifama laata kana waliinis wanti gaariin guddaan inni lammaffaa ta'e Orhaan Bey obboleessa ajajaa buursaa ajjeesuu isaati kunis diinummaa daran akka dabalamu beekamaadha akkas taasisa akkuma beessa keessatti illee arkitanii jirtan jechuudha mongoltichaan maal jee ture jechuudha gurbaan Vaasiliyoos sun bulchaan yookaan ajajaan masaraa sunisan haaluu abbaa kiyyaatii fi ilma kiyyaa obboleessa kiyyaatiin bahadhaa jeeni ture saniif jechuudha beekamaadha jechuudha diinummaa akka dabalu akkasuma garuu Orhaan Bey yeroo walgahii dhaqee milkaa'ina isaa itti gabaasan jechuudha waan hin dandeenyeef aangoo irraa bu'e yookaan sababoota dila jechuudha filima keessatti arkitanii jirtu kaafamee ture sababa saniif jecha aangoo irraa bu'ee akka ture dubbatee jira kutaa itti aanu keessatti kan agarsiifamaa jiru kana ta'a kana malees waa'ee taphattoota yookaan aktaroota kutaa tokkoffaa yoo dubbanne aktaroonni hundinuu bakka isaaniitti gaariidhaan hojjetaniiti jiru jaalalloonnis gaariidha gantoonnis gaariidha akkasuma Shehinshaa Bey tapha inni hojjete yookaan fakkeessii achi keessatti hojjechuun isaatillee baay'ee gaariidha akkasuma waa'ee dubartootaa yoo dubbannu taphaan isaanis baay'ee gaariidha yookaan gochoonni isaan achi keessa walirra gaggeessanillee baay'ee bareedaadha jechuudha garuu eenyutu beekama Ahmad Buzdaaq amala maal hunaatuun waliin maal akka hojjete akka tasaa amala ishee guutumatti jijjiirameera sababni isaas dhiibbaan gosa ishee akka hafu barbaaddi garuu yeroo kanatti namni ishee dhageeffatu waan hin jirreef namni hundi jecha ishee hin hordofu yookaan qaalii isii hin godhu kanaafi komachuun hundinuun Niilfar Haatuun irratti kan kufuuf egaa bakka tanatti wantoota garaagaraatiitu jira achi keessatti jechuudha filima darbee keessatti namni hundi ilaaltan jee yaada keessatti gartanii jirtan Niilfar Haatuun qaalii maal hunaatuun hin gootu maaliif akka ta'e wanni kun akka xiinxala keenyatti maal hunaatuun yeroo dheeraadhaaf tana durallee achi gosa keessa adeemtee jirti isillee xiyyeeffannoon taane Niilfar Haatuun irratti qabdii filima darbee keessa gartanii jirtan isiin wanti duraanii keessaan dhumne qaama isii keessaa wanni isiin intala warra masaraa waan taateef jechuun intala warra kaafiraa tana waan taateef intala tekfuraa waan taateef isii keessa wanni jiru yookaan wanni kuffaarummaa san keessaan dhumannee yaada jedhu qabdii waan akkanaa kana kaaftee jirti sababa kanaaf jecha isii irratti xiyyeeffannaa achi deebifteeti jirti jechuudha Niilfar Haatuun egaa taphni filimni bifa ajaa'ibaatiin gaggeeffame dhugaa rabbi akkaan ani hin eegini isaanilleen hedduutti laffaanii turan filima kana akkuma kanaan dura isinitti himnee ture baay'ee itti laffaanii turan akka nama hawwatuuf dhuguma rabbiitti namni Usmaan duraanii laaluu turee fi Orhaan laaluu ture an akka kiyyatti tokkuma nattee bakka filimni tokkuma nattee akkuma waan dulloomanii deebi'aniiti garuu Orhaan akka malee aariitti darbanii Niilfar Haatuun illee akka malee isa jaalattee bakka jechuun jijjiirame taphni dhugaa rabbiitti haalaan na dinqisiise isinillee gaa kana akka
wanta kannitaniif abdiin qaba. Mee kudhan keessa isin meeqa kannitaniif filima kutaa darbee kanaaf mee koomentii irratti naaf deebisaa nu garsiisaadha. Kanaafuu wantoonni na dinqisiisan hedduu baay'ee achi keessaa jira. Mee yoo naa mijate viidiyoo qabadheen isiniif dhufaa waa'ee filima darbee irratti jechuudha. Kanaaf itti hafuufnu waa'ee xiinxala keenya haala kamiinuu waraanni dubartootaas itti fufee jira achi keessatti, waraanni buursaafis itti fufee jira. Gidduu kana mangoolonni dhufaniiru achi keessatti gartanii jirtu beeysa keessatti jechuudha. Kutaa jalqabaatiif waan ta'e ilaalchisee waa'ee sadarkaa yoo dubbanne kutaa jalqabaatiif sadarkaa isaa baay'ee gaariidha. Yoo yaada keenya barbaadan garuu 10 keessaa 7 kanninaafi yookaan 8 kanumaan wal qabatee Mahammad Boozdaaq garuu filima kanaa kan jalqabaa kanallee tolchuudhaaf yeroo dheeraa akka oofuuf jechuun kuma inni jeesanitti Mahammad Boozdaaq maal godhuu qaba wantoota nama rirrifachiisan amma fakkeenyaaf akka Usmaan laaltanii jirtan gaafa baalaan faan mana irra gubansan bakka jechuun hedduu qalbii nama hawwachuu ture waan akkasiisan itti daddabaluu qaba jennee yaanna. Kana waliinis wanti nama gaddisiisu nuti arginellee dhuguma waggaa 9 darbeera jedhamuun sun marfama buursaa sun ta'uun isaa filima keessatti mul'achuu dhabuun isaa sun hedduu takka jechuudha nama gaddisiisa. Duula Sakariyaa fi waa'ee geemlik hunda darbee jira lolli sun hundi. Kun ammoo daawwattoota daawwatan yookaan ilaaluu barbaadan akkasuma seenaa dubbisan irratti jal'ina qaba yookaan isaaniif hin ta'u maalumaafuu kun filannoo mataa Mahammad Boozdaaqiitii isaaf filate waan ta'eef kanaaf isaaf filate garuu lola dabran dila kana hunda waan yaadutti akkuma bara darbinii yaadattanii waan isaan nu godhan waan siizinii tokkoffaa Usmaan keessatti Soofiyaa inni diree bira dabree siizinii shanaffaa keessatti Soofiyaa fidanii dhufan. Kun waan nama ajaa'ibsiisu waan waggaa 9 kana keessatti illee ta'ee bifa saniidhaan fiduudhaan shakkaa kanamee waliin kan laallu ta'a jechuudha. Gara fuulduratti isinoo maal jettanii koomentii guraa deemaadha. Maaliif jennaan koomentiin akka nama wal mari'atuuti waan ta'eef nuti illee koomentii keessan ilaalla. Saniif jecha isin illee koomentii barreessaadha. Amma gara kutaa lakkoofsa 2tti yookaan kutaa keenya 3 fi 4tti mee haa dhufnu xiinxala keenya jechuudha. Akkuma beektan Orhaan Beem yeroodhaaf yaa'ii sana gahuu hin dandeenye yookaan marii sana dhufuu hin dandeenye jechuudha. Orhaan Beem ni beektan filima keessatti inni dhaqee dooniilee dhufaa jirtu qabuudhaaf deemee ture. Sababa sana jecha inni dhaqqabachuu hin dandeenye jechuudha. Sababni isaas inni duula gaarii sanarra waan tureef haleelee injifannoo galmeesse. Garuu yeroo sanatti Usmaan Bey murtoo isaa akka murteessee jiru ifaadha jechuudha. Isa duratti jechuudha. Garuu Usmaan Bey murtoo kana guutumatti akka hin murteessine ni mul'ata yookaan akkasitti nutti dhagahama guututti hin murteessine fakkaata. Garuu wanti walxaxaa tokko akka turee jiru achitti jechuudha murtii san kan dhoorku jechuudha murteessuu san guututti jechuudha murteessuu namaas filuu nama biraa bakka buusu kana waan file hin fakkaatu achitti rakkoo wayii takka akka uumame jennee mee haa yaannu. Tarii yeroo sanatti of wallaalee gara kutaa isatti geeffamuu danda'a yookaan dhukkubsatee jechuudha. Sababa isaas ni beektu kana booda Usmaan Bey baay'ee dadhabeera jechuudha. Dhukkubni illee tuttuquu isa jalqabeera. Beessa keessatti illee namoonni dhuunfaa tokko waa'ee dhukkuba Usmaan Bey dubbachaa jiru. Jechuun Usmaan Bey gartanii jirtu kutaa jalqabaa keessatti jechuudha. Usmaan Bey oduu ijoollee leenjisuu miilli isaa akka dhukkubuu ture. Akkasuma jechi illee takka isaan marti. Kun jechuun tana dura isinitti himnee jirra filimni ganaa Kurulus Orhaan irratti xiyyeeffataa isinitti himnee turre. Kanaaf jechuudha kun waan hagas mara wantoota onatti hin fakkaatu isinitti himnee turre waan ta'eef Kurulus Orhaan irratti xiyyeeffata ganaa akkuma gaafa jalqabaa ni yaadattan Eertugrulilleen gaafa eegalu abbaansaa dhukkuba dhibdee duudaa takkaan tuqamee ture. Akkasuma Eertugrulilleen gaafa deemu dhukkubsateetuma bakka kaan beekamsiisuuf kaan akkas godhanii bifa saniin jechuudha. Ammoo Usmaan illeen dhukkuba miilaa kana dhukkubsatee ture jechuudha. Kana irraa kan ka'e Usmaan Bey dhuguma Alaaddiin Bey jedhee moggaasee ture nutti fakkaata. Maaliif jennaan bakka bu'aa jechuudha. Bakka Orhaan Bey san Alaaddiin illeen akka bakka san bu'uu barbaadu dubbatee ture. Saniif jecha Alaaddiin Bey akka moggaasee jiru ni fakkaata. Sababni kanaalleen beeysa keessatti akkuma gartan Goonjaan Alaaddiin haqa isaaf malu harkatee jira jetteeti turte. Sababa kanaaf jecha Alaaddiin filateennee ni yaanna. Garuu ta'uu dhabuu danda'a. Akkuma maqaa itti moggaasaa turetti ibsa isa xumuraa of dadhabee yookaan ibsa isaa kan dhumaa irratti xumuruu irratti jechuudha of wallaalee waan ture fakkaata. Yeroo sanatti Orhaan Bey dhufee aangoo irraa kaafamuu isaa yommuu Alaaddiin irraa dhage'u akkasuma ifatti Orhaan Bey seefii isaa baasee gara mana Usmaan Bey qajeele. Alaaddiin Bey illeen isa hordofee
Orhaan Bey gonkuma je'anii akeekachiise. Usmaan Bey irratti duuluu akka hin dandeenyellee beekamaadhaan itti hime. Orhaan Bey illeen irratti gonkumallee hin duulu. Sababaan nutilleen kanneen beessa keessatti gaawaan harkitaniif namoonni hedduun akkamitti taa'echuu dandeessanii sababaan nuti Usmaan Bey irratti Orhaan Bey gonkuma hin duulu jenneef takkaffaa ni beeytan Usmaan Bey ijoollee isaa akkaataatti guddisee dhugaa rabbiitti hedduu nama dinqisiisaa filima keessatti yeroo laallu nuti garuu wanni irraa enne wanti akkasii gonkuma hin ta'u kun ammoo maaliif jecha akkana ta'e akka namni hawwiidhaan filima dhufu san eeguudhaaf deemuudhaaf beessa keessatti akkas fakkeessanii Orhaan Bey dhuguma seebii isaa qabatee of keessaa baasee garuu akkuma beessa irratti gartan san seebii luqqisee baase san hin baasne hin jennu nutilleen garuu tarii seebii isaa hodhu jaanii deebisuun amma yeroonii fi jechuudha gosa isaa si ari'uu deeman akkuma gaafa kan Orhaan Usmaan ari'ee yeroo san gartanii jirtu seebii isaa irraa guuraa meeshaa hidhannoo irraa guuraa jeerkutaa ifaa irraa illee akkasumatti guuree ture bifa saniin jechuudha irraa guuree akka nama firraa deebisuu fi gartee migisaa aangoo takka irra jirtu bifa saniin firraa deebisaa fi seebii isaa baasee hodhu jechuudhaaf baasuu danda'a hodhu jee kannuufi danda'a yookaan ammoo seebii isaa harkisee dhiheessuuf dhufe malee haleeluuf akka hin dhufne beekamaadha. Carraa inni lammaffaa garuu Orhaan Bey seebii kana Usmaan Beyitti dabarsee yoo ajaja buursaa irraa buqqifame ta'e yookaan bakka buursaa san ajajuu irraa yookaan ari'amu ta'e seebii isaa luqqisee hodhoo seebii kana mataa kanarraa rukutii yookaan mataa kanarraa buusii iddaan ajaja bakka sanii dhabu jechuun ni danda'a. Jechuun wanti achitti ta'uuf deemu duraan dursinee adda baasnee isinitti himneerra wanti ta'uuf deemu kana amma gara Mongool haaraa dhufetti mee haa deemnu. Bara agarsiifamaa jiru kana keessatti Mongool addatti humna hin qaban turan garuu akkaataa Mongool itti seene kunis kan wal dura duubaan asoosamaa fi guutumatti seenaa waan hin taanee fi egaa wantoonni Mongool achi keessatti argamaniiti jiru Mongool dhufaniiti jiru akkasuma daawwattoonnis waan isaan jaallataniif Mahammad Bozdag itti dabaleera maaliif Mongoolli jaallatanii Mongool hedduu hin dhumattu bareedduudha jechuudha filima keessatti namani bohorsiti saniif jechuudha Bizaantii qofarra yoo xiyyeeffatan Bizaantiin fi sodaattee gargaarsa eeggachuu turte gartanii jirtan filima dabaree keessatti goolamaatti ijaaranii ulaa buursaa dura tattaa'u jiran jirri akkuma gartan ulaa buursaa yoo numa banamte haleeluuf jechuudha bifa saniin seenanii garuu akkaataan namni hundi isa dura taa'ee jiru Bizaantii fi gantoonni mul'ataniiti jiru beessa keessatti waliigaltee qabanii Mongool akka dadhabaa ta'e akka hin agarsiifamne garuu akka baay'ee humna qabutti akka fakkeeffamu ifaadha yeroo gabaabaaf illee ta'uu danda'a kun immoo taatoo yookaan aaktarrii bakka Mongoolota bu'ee dhufe kun Nuuraddiin Zeenkii jechuudha kanii fi filima Salahaddiin Alayyuubii keessatti sultaana ta'ee hojjechaa ture sanii namoota baay'ee kana dura gaafii kaaseefitiin ture isa santu filatamee akka Mongoolitti bakka bu'ee kunis daawwattoota ajaa'ibsiiseera akkamitti Mahammad Bozdag sultaana tokko akka Mongoolitti agarsiisuu danda'a waan jedhamu irratti namoonni baay'een karaa XCT fi kana irratti haasawaa jiranii maalumaafuu ilaalchi isaa baay'ee gaariidha waa'ee bifa Mongool haaraa kanaa yoo dubbanne Mongooltichi kun waan tolu fakkaataa 10 keessaa 7 kennuu dandeenya isinoo meeqa kannitanii kanaaf warroonni yaada qabdan yaada keessan koomentii irratti nu barreessaa haga odeeffannoo biraatti walitti deebinutti nagaan nuuf turaadha yaada keessan nuuf qooduu hin dagatinaadha warroonni haga ammatti viidiyoo keenya kana haga dhumatti daawwattan baay'ee galatooma isiniin jechuu barbaada kanaaf warroonni nu jajjabeessuu barbaadanillee keessaan nu qunnamuu dandeessanii warroonni VIP galmaa'uu barbaadan lakkoofsota biraa hunda ofirraa eegaadha lakkoofsa istuudiyoo keenya qofa irratti jechuudha galmaa'uu dandeessu maaliif jennaan namoonni biraa isin achi barbaruu danda'anii saniif irraa ifeegaa isiniin jaa ammalleedha kanaaf chaanaalota keenya hunda karaa hundaan ni qabna Instagram Ororikardii ni jira Facebook page ni jira akkasuma TikTok illee ni jira Telegram irratti Ororikardii FN san jala seentanii nu hordofuu dandeessanii kanaaf galatoomaadha haga ammatti gaafii isin gaafachaa jirtan hunda dubbisaati jira deebii isaa yeroo gabaabaa qabannee dhufna waan gaafii isinitti ta'e mara koomentii irratti nu barreessaa waliin jirra inshallah galatoomaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh